mootummaan keenya mootummaa jijjiiramaa toora xiyyeeffannoo shan kaa'e keessaa toorri xiyyeeffannoo inni tokko indastiriidha. Industirii irratti kallattii alergee keenya itti daballu qofa oduu hin taane biyya alaatii galchinee biyya keenya akka of dandeessee hin deemne gochaa turan bakka buusuudhaaf akka danda'utti sammuun namaa fi harki namaa wal qunnamee jiruuf jireenya uummata keenyaa akka jijjiiramuuf kabajamoo muummicha ministeeraa keenyaatiin kallattiin kaa'amee hojii bal'aan hojjetamaa jira. Hojiiwwan babal'aa hojjetamaa jira kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa kallattiiwwan badhaadhinaa kana fudhatee hojii babal'aa keessa galee jira. Keessattuu investimentiin kanaan dura gaggeessaa turre abbootii qabeenya muraasa qofa giddu galeessa kan godhate ture. Erga kallattiin kun kenname asitti mootummaan naannoo Oromiyaa seera jijjiiruudhaan qonnaan bulaa keenya parsantii 30 qusate, horsee bulaa dargaggoota keenya parsantii 30 biizinasa xixiqqaarraa jalqabanii qusatan pirojektii 9,000 ol waggoota 3 darbe akka lafti qophaa'ee kennamu bu'uurri misoomaa akka guutamu godhamee jira. Abbootii qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa immoo 2,000 oliif waggoota 3 darbe akka investimentiitti galan godhamee jira. Kun akka waliigalaatti yeroo ilaalu pirojektoota 10,000 ol waggoota 3 darbe waggoota 30 darban kan deemne olitti waggaa 3 darbe keessattuu qonnaan bulaa fi dargaggoota keenya hirmaachifamee kallattii badhaadhinaatiin hojii bal'aa keessa galamee jira. Kanaanis namoota carraa hojii akka argatan qonnaan bulaaf horsiifate bulaanis muuxannoo abbootii qabeenya kana fudhatanii illee akeekan. Carraan hojiin akka uumamu namni qusatee akka jiruuf jireenya isaa jijjiiru akkuma abbootiin qabeenyaa gurguddoon har'a arginu kun hojii xiqqaarraa ka'anii as ga'an namoonni jabaatanii akka hojiitti galan gochuudhaaf sochii bal'aan godhamee jira. Sochii bal'aa godhame kanaanis bu'aan jajjabeessaan argamee jira. Isa kanas giddu galeessa godhanee caalmatti qonnaan bulaaf horsee bulaan keenya qusatee investimentiitti akka ce'aa deemu cimsinee akka hojjennu carraa kanaan mirkaneessuun barbaada. Isaan keessas warshaan qorqoorroo adda ammaa investiroota sadarkaa xiqqaarraa hawuun sadarkaa kan ergaan ta'uu himaa pirezidaant Shimallis. Kanaaf abbootiin qabeenyaa hojiiwwan hojjetaman kamiyyuu keessatti hojii uummataaf biyyi isaanii fayyadan hojjechuu akka qabanillee dhaaman. Warshaa akka biyya kanaatti yeroo jalqabaa ta'e fakkeenyummaa qabu carraa hojii hedduu kan banu hundaa ol immoo sibiila biyya alaatii galchee sonatti dabalee gabaa biyya keessatiif dhiyeessuudhaan gahee guddaa kan taphatu kun eebbifameera. Obbo Abdullaakiim baga gammaddan isin jechuun barbaada. Namoonni fakkeenyummaa Obbo Abdullaakiim hordofanii hojjechaa jiran dinagdee naannoo keenyaa dammaqsuudhaan sosochii olaanaa uumuudhaan uummata keenyatti abdii horuudhaan mul'ata namni akka qabaatu gochuudhaan fakkeenya gaarii ta'aa jiru. Isa kana cimsinee akka itti fufnu carraa kanaan muummicha ministeeraa keenya fuulduratti deebisee mirkaneessuun barbaada. Hojiiwwan qonna turizimii irratti jalqabe industirii irratti jajjabeessine yeroo gabaabaatti badhaadhina biyya keenyaa badhaadhina naannoo keenyaa mirkaneessuu akka dandeenyu abdii waan namatti kennu argaati kan jirru. Kana cimsinee itti fufuutu irra jiraata.